Jirtu daawwattoota keenya kun ONN irraa kan isinii darbu guyyaa dilbataa qophii keenya kan oduu torbanii kan walitti funaanne taateewwan torbaniiti. Taateewwan torbanii gurguddoo jedhaman gama keenyaa fi gama sabaa himaalee addaatiin akka Oromiyaatti, Itoophiyaa fi biyyoota biroo keessattis darban irra deebinee kan si yaadachiifnudha. Qophii kana kan qopheessinee dhiyeessuun Handasuu Duulaa fi Waayilakoo. Geetoo Lamaayitiin waliin turaa jenneerraa Habtaamuu Abarraa ogeessa kaameeraa sagantaa har'aatti hanga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenya Geetumeerraa ka'e maanni haaraan tokko jedhamee Oromiyaa keessatti. Ayyee dassuga oduun Oromiyaa keessa harka jiru warshaan sukkaara Fincaa rakkoo fi saaxilamaa jiraachuu jiraattonni naannoo sana himatanii ji'oota sadiif badii tokko malee hidhamanii kan turan hojjettoonni warshaa sukkaara Fincaa 282 hidhaarraa gadhiifamuu isaaniiti. Sababni isaanii dhabaniif immoo lafa kan warshaa sana qottanii weerara lafaa geggeessitanii warshaa sana gubdan jechuudhaan kan isaan hidhamanii badii tokko malee hidhamanii ergasii booda immoo mana murtiitti illee waan tokkotti hin dhiyaatin kan isaan mana murtii irraatii ba'anii kana kan baase immoo DWdha jiraattota achi wabeeffatee irraatii gaafate. Kanaaf namootni sun warri hiikaman iyyuu badii akka hin qabnee fi yooma qabaatan murteeyyuutu mana murtiitti hin dhiyaatin ji'a sadii oliif hidhamaniiti kan isaan ba'an. Badii malee dhaaree lafa saamtanii gubdan jechuun irratti raggaane yoo jedhame malee mootummaan badii dheedhe. Ani dheedhe mootummaa dha. Kan yaadu yoo malee mana murtiitti hin dhiyeessine ka. Kan hidheenyu mootummaadha. Himanni isaanii kana godhanii kan jedhudha jechuudha. Kanaaf mana murtiitti hin dhiyaanne olaantummaan seeraa hin kabajamne mirgi namootaa sarbameera jechuudha. Yoo balleessan akkuma jedhaman sana balleessanii jiraatan israa seeratti dhiyaatanii adabbii fudhachuu qabu yookaan immoo bilisallee jedhamuu qabu ture. Amma akkati jettetti torbee kana keessa akka dhagahametti hojjettoonni sun afaaniin himataman malee seeratti dhiyaatanii badii qabdus hin qabnes hin jedhamne. Ji'a sadii hidhaman sana immoo miindaan isaanii illee warri maatii qaban akka hin laatamneef rakkoof saaxilamaa akka jiranidha. Poolisii turan jechuudha. Warshaan sukkaarotaa Oromiyaa keessaa baay'een isaanii akka tajaajila kennaan jirredha. Maqaa deddeessaa fa'aa akkanii Affaar keessaa immoo sababa kirkira lafaatiin akka hojii dhaabee hojjettoonni akka gara biraatti geeffaman gadhiin immoo akka gariin immoo gadhiifaman dhagaa babaasaa kan jiru. Rakkoon sukkaaraa biyyattii kana keessa guddaadha. Garuu warshaaleenis sababoota adda addaatiin tajaajila kennaan jiran achi keessaa tokko Fincaanis gahaa kennaan jiru kan jedhu oduuleen dhagahamaa turan. Kabira gara Finfinneetti kan dhagahamee torbee kana keessa daawwattoota keenya magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee rakkina geejibaa barootaaf warra kuufamaa dhufeen wal qabatee baay'inni namaas magaalattii keessa socho'u waan dabalaa jiruuf rakkinni geejibaas akka jiru kanaan dura dhagahamaa tureera. Torbee lamaan kana konkolaattonni yookaan taaksiin magaalaa kanaaf tajaajila kennuu qaban magaalotaa fi naannolee onnaa Finfinnee jiran irraa galchineera kan jedhu beeksisee ture biiroon geejibaa magaalattii. Torbee kana keessa immoo konkolaataa ammayyaa baasii kan uummataa tajaajilu 100 ta'an hojii galcheera jedhee beeksiseera. Konkolaattonni dhibba kun tokko naannoon faalanii elektirikaan kan deemanii boba'aan fayyadaman jechuudha. Kun immoo qilleensa naannoof qulqullina magaalattiif qulqullina jireenya nama magaalattii keessa jiraatuuf faalama qilleensaallee kan balleessan yookaan hir'isan gama isaaniitiin qilleensatti wanta ol baasanii hin qabani. Kanaaf waan gaarii jalqabbii magaalaan Finfinnee jalqabe jechuudha. Konkolaattota yookaan baasii 100 kan elektirikaan deeman torbee kana keessa ministeera geejibaarraa fuudheera. Kantiibaa magaalaa Finfinnee adda Adaanechtu fuudhanii hojii jalqabsiisaniiru. Konkolaattonni kun tokko tajaajila uummataa akka isaan rakkanne taasisaa baay'ee dabalaa saffisaan deema. Naannoo miidhuu faalama qilleensaa hin geessisu. Kana caalaa immoo tajaajila namni argatu kanaan dura maallaqa walitti kennuu fuudhuu irratti hiriira galanii rakkoo waan ta'eef namni maallaqa wanni isaa keessaa qabu ATM isaa keessaa qabu akka poostii maashinii xixiqqoo godhee maallaqa isaa baankii isaa irraa kutaa jechuudha akka dhagahametti. Kanaaf waan gaariitu dhagahame magaalaa Finfinnee keessaa. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee jabaadhaa kan nama jechisiisu kan dhagahame. Ayyee egaa kan itti aantu kan bira immoo caffeen biyyaalessaa labsii aangoo bulchiinsa yeroo naannolee waggaa 2 dheeressuu danda'u torban dabarsine kana keessa raggaasiseera. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsii bara aangoo bulchiinsa yeroo naannolee si'a 2 tokkoon isaanii hanga waggaa tokkotti akka dheeratu hayyamuu isaati kan torban kana keessa dhagahame. Haaluma kanaanis bulchiinsi yeroo Tigraay
aangoo isaa dhiyeenya kan xumure waggaa dabalataaf akka isaaf kennamedha kan dandeessisudha jechuudha. Erga dabalameeti kan bulchiinsa yeroo Tigraay illee xumuratee waan tureef labsii kanaan hin dabalata jechuudha. Fooyyeensi kun labsii lakkoofsa 359 muraa 20 sirna mootummaa federaalaa naannolee giddugala fooyyessuuf bahee ta'uu kan ibsame dassu. Labsiin kanaan dura hojiirra oolee ture mootummaan federaalaa naannoo tokko gidduu seenuu kan danda'u yeroo mootummaan naannichaa nagaa fi tasgabbii dhabe yeroo dhiittaan mirga namoomaa guddaan uumamee fi mootummaan naannichaa furmaata kennuu dadhabe akka ta'edha. Yeroo sirni heera mootummaa balaadhaaf saaxilamudha kan inni gidduu seenu jedhame akka itti ibsame. Akkasumas mana maree naannoleef qaama raawwachiiftu olaanaa naannichaa hojiirra dhorkuun bulchiinsa yeroo mootummaa federaalaatti gaafatamummaa akka qabu kan hundeeffamu hayyameera. Seerri kun isuma turedha na fooyyessee sababoota mata eerte kun yoo kan kuni ta'ee mootummaan federaalaa gidduu gala kan jedhu sana heera haaraa kanatti dabalame kanaaf kana booda mootummaan federaalaa bulchiinsa naannolee 13 meeqa jiran 12 jiran keessatti kan inni gidduu galee labsiin kun hojiirra ooluu danda'u labsii fooyyee bahee kanaan irratti hundaa'etu ta'a. Kan immoo kan raggaasisu federeeshinii yookaan mana maree federeeshiniiti jedhameera. Fakkeenya kan ta'u kana yeroo lammaffaa dheerachuudhaaf naannoo Tigraay jechuudha. Naannoon Tigraay humni waraanaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay garee Dabratsiyooniin durfamu bulchiinsa yeroo kan Obbo Geetaachoon durfamu ari'ee chaappaa irraa saamee magaalotaa fi naannoleetti muudama mataasaa kenneera. FM 104 kan magaalittii dabalatee nama muudeera. Kun immoo atakaroo dhuumee bulchiinsi yeroo keessa warra jiran baay'een isaanii baqatanii dhufanii hin jiru. Obbo Geetaachoonis jireenya kiyyaaf nu sodaachisa lubbuu kiyyaaf jedhanii torbee kana keessa ibsa kennaniiru. Biyya alaabaanin Finfinneetti deebi'uun na rakkisa. Akka Finfinnee maqaan isaa Tigraayitti deebi'uu Maqaleetti deebi'uun na rakkisa garuu Finfinneetti nan deebi'a jedhaniiru. Sanas ta'e garuu labsii amma kenname irratti hundaa'ee manni marii ministeerotaa dambii baasee isaa booda bulchiinsi yeroo kan waggaa tokkoof turu naannoo Tigraay keessatti akka labsii kanaatti dhaabbatuuf jira. Achi keessatti immoo eenyutu galaa akkamitti ta'a eenyu dabalamaa akkuma kanaan dura adda bilisummaa uummata Tigraayitu harka 100 keessaa harka 51 qabatamoo akkamidhaan inni raawwiinsaa booda kan laalamu ta'a. Kanaaf labsiin baheera. Kan biraan ni geetu magaalaa Finfinnee keessatti konkolaachiftonni si'aa'ina yookaan immoo shaffisa konkolaataan ittiin oofamuu qabu kan seerri hayyamuu fi ittiin ol warri oofan ji'a tokko keessatti kan tiraafikaan to'atamanii adabbiin irra ga'e 2806 jechuun biiroon geejjiba magaalittii kan beeksisu torbee kana keessadha. Dhugaadha biyyuma kamuu keessatti karaa guddaa magaalaan ala kan jiruu fi magaalaa keessatti immoo karaa gurguddaa fi keessatti daangaa qaba. Si'aa'ina konkolaataan ittiin oofamu Finfinnee keessatti garuu akka gara baadanitti oofuu ibsaa ibsuun fireechaa agarsiisuun nama waggaa ka'anii fi waggaa dhaaban konkolaataa waggaa paarkii godhan dursa eenyuuf kennamaa eenyutu kennamuu isa jedhu sana eeggateedhaan godhamu magaalaa kana keessatti. Kanaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee to'annaa cimaa eegallee ji'a tokko keessatti inumaayyuu warra si'aa'ina otoon eegiin oofan qofa warra daangaa si'aa'inaa shaffisaa ittiin oofamu cabsan qofa irratti kan inni tarkaanfii fudha jedhee 2806 kun qarshii adabamaniiru jedheera. Sababa balaa tiraafikaatiin magaalaa Finfinnee keessatti yoo xiqqaate guyyaatti namni tokko akka du'u namni 3 immoo akka madaa'u qooqaan qaamaa hir'atudha. Yeroon kan beeksise kuni magaalaa Finfinnee alattis badii wanti tokko warri wanni godhus irratti fuufa'ee to'annaan kun lubbuu namaa baraaruuf gaariidha jenna. Kana duras torbee 2 keessa konkolaattota gabateen isaanii hin dubbifamne kan cabeeru kan haqameeru irratti tarkaanfii fudhachaa akka ture beeksiseera. Inni immoo yakka babal'isuu fi yakka raawwatanii dhokattoonni baduudhaaf fi balaa tiraafikaa geessisuu irratti qooda qaba waan jedheef tarkaanfii fudhachaa ture kanaan dura jechuudha. Oduun itti aantoommas kanuma torban kana keessa wantoota darban ministeerri muummee Abiy Ahmed koree kaadhimamtoota miseensota boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa filatu moggaasaniiru jedha. Kana Dr. Abiy Ahmed akkaataa heera mootummaa ifadrii keeyyata 202 fi labsii hundeeffama boordii filannoo biyyaalessa lakkoofsa 133 muraa 2011
kaadhimamtoota miseensota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filatu moggaasaniiru. Haaluma kanaan luba taagaay walitti qabaa Profeesar Takala Yohaannis miseensa, obbo Bayyanee Bazzaabbee miseensa, Dr. Yohaannis Bantii miseensa, obbo Kaasaawun Foolloo miseensa, adde Irgibee Gabra Hawaariyaat, adde Ingidaa Isheen miseensa Sabsib Abbaa Firaa Abbaa Joobir miseensa ta'uun filatamaniiru torban dabarsine kana keessa. Filatamanii moo ramadaman? Filatamaniidha. Moggaasee erga filatamanii muummicha ministeeraatu qopheessanii kaadhimanii mana mareetti dhiyeessanii. Kanaaf gaariidha. Amma isaan kun maal godhachuudha? Miseensa boordii ta'u miti. Namoota miseensa boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa ta'uu qabanidha. Calalanii warra dhiyeessanidha. Maqaa namoota calalanii eenyutu dhiyeessu? Muummicha ministeeraatti dhiyeessu. Muummicha ministeeraa immoo filatanii eenyutti dhiyeessu achi keessaatii caffeetti dhiyeessu jechuudha. Maaliif boordiin filannoo biyyoolessaa akkasitti kan inni hundaa'uu qabu jedhamee seerri qabee akkasittidha. Isaan kun amma miseensa boordii ta'uu miti jechuudha. Warra miseensa boordii filannoo Itoophiyaa ta'anidha kaadhimu. Kaadhimanii muummicha ministeeraatti dhiyeessu. Muummicha ministeeraa immoo achi keessaa nama ta'a jedhan aangoo isaanii faana qabatanii caffeetti dhiyeessu, caffee federaalaa raggaasisuuf deemaa jechuudha. Kana gochuun kan barbaachisee fi yoon goruun baadhee turtiin hojii bara yookaan barri hojii boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa keessatti warri ramadaman waggaa 6 natti fakkaata. Kanaaf warri amma jiran xumuraniiru jechuudha waggaa isaanii. Kanaaf deebi'uus ni malu, harca'uus ni malu. Kana booda kan argamudha. Garuu barri hojii isaanii waan xumurameefidha kan koomishinii boordiin filatame jechuudha. Yeroonni kun kan filatamanii fi kabira dhaabbanni meettaa sorbee kana keessaa himannee irratti banameera. Dhaabbanni meettaa kan jedhamu kan Maark Zuukarbargidha. Uf jalatti Instagiraamii fa'aa, Feesbuukii fa'aa, Tiwiitara fa'aa qabata. Nama sooressa yookaan biliyeeneroota Ameerikaan qabdu keessaa nama tokkodha. Abbaan qabeenyaa meettaa kuni. Meettaan kan inni himatame lammiilee biyya kanaa fi dhaabbata miti mootummaa Keeniyaatiini. Sababiin isaas bara 2021 keessa lolli Tigraayitti wayita godhamaa ture nama dhalataa dhalootaan lammii Tigraay kan ta'e Tigraay Tagaaruu kan ta'e Profeesar Ma'aareg kan jedhaman Yuunivarsiitii Baardaaritti Profeesara beekamaa keemistirii kan barsiisanii isaan cubbuudhaan ajjeefamaniiru. Maqa balleessii Tagaaruu waan ta'an qofaaf bakka isaan jiraatan Feesbuukii irratti ololli sobaa haasaan jibbinsaa Feesbuuk irratti maxxanee bakka buutan hojjetoonni mee Feesbuukii Naayiroobii jiran immoo lakkisaa Feesbuukii kana irratti maqaa balleessiitu maxxanfamaa jira. Lola Tigraay keessatti lammiin Tagaaruu dogongoraan bakka hundumatti ajjeefamaa jiru. Kan namni dogongoraan waan kijibaa maqaa balleessii haasaa jibbinsaa maxxanuu kana sirreessaa jedhanii wayita gaafataman didanii kaasuu didanii. Kanaaf haasaa jibbinsaa maqaa balleessii Profeesara kanarratti karaa Feesbuukii maxxanerraa ka'ee bakka isaan jiraatanillee manni isaanillee heeruun kenname. Namoonni naannoo Amaaraa magaalaa Baardaar bakka isaan jiraatan mana isaanii keessatti dhaqanii isaaniin ajjeesaniiru. Kanaaf akka isaan du'aniif sababa kan ta'e Feesbuukiidha. Hojjettoonni isaa kan Naayiroobii keessa maadheffatan akka haasaa jibbinsaa sana dafanii kaasan lubbuu namaa akka baraaran itti himame kaasuu didanii. Kana jechuudhaan akka isaan ajjeefamaniif sababa ta'eera jechuudhaan meettaadhaan himataniiru. Kan himatan immoo ilma isaanii fi hojjetaa dhaabbata Amnesty International kan ta'e Fisaa Taklee akkasumas sadaffaan dhaabbanni Katiibaa kan jedhamu kan NGO Keeniyaa keessa maadheffate 3 ta'aniitu ilma Profeesar Ma'aareg, Fisaa Taklee fi dhaabbata kana kan isaan Keeniyaa keessatti himatan irratti baran meettaa irratti. Meettaan immoo na himachuu dandeessanii Keeniyaa keessatti seerri isinii hayyamus hin jiru ani kanan jiru Ameerikaadha Keeniyaatti dhufee isinii himatamu jedhee deebii kenne. Abbootiin seeraa fi warri himatan kun immoo mana murtii Keeniyaatti himataniiru. Manni murtii Keeniyaas lakki akkas jechuu hin dandeessu himatamuu qabda. Seerri biyya keenyaa Keeniyaa ni hayyamaa dhimma kee kana seeraan ilaaluu hin danda'a jechuudhaan kamisa darbee murtee kenneera manni murtii Keeniyaa. Kanaaf beenyaa gaafatame biiliyoona 2 fi miiliyoona yookaan kitila 400 akka maatiif kaffaludha kan himanni irratti banamee dhaabbata sana irratti. Egaa murteensaa maal jedhee murteessa manni murtii Keeniyaa booda laallaa garuu himanni itti banameera. Egaa oduun itti aanu kan namarra jiru
barattoonni yuunivarsiitii eebbifamuu isaanii dura waggaa tokkoo fi hawaasa isaanii akka tajaajilan yookaan akka barsiisan ta'uuf deema jedha ministeerri barnoota. Ministeera barnoota Profeesar Biraanuu Naggaa eebila 2025 koree dhaabbii dhimmoota miseensota misooma qabeenyaa namaa bobbii hojii fi teekinooloojii mana maree bakka bu'oota uummata sababoota qabxiin barattoota kutaa 12 gad aanaa ta'e ilaalchisee qorannoo dhiyaate irratti marii yeroo geggeessan karoora kana baasuu isaanii ifoomsaniiru. Sagantaa yoo danda'ame sagantaan baruu kun yookaan immoo tuun eebbifamin dura kan isaan barsiisan kun yoo 2018 hin danda'amu ta'e akka 2019 akka biyya kanaatti hojiirra ooluudha kan isaan dubbatanii. Barattoonni yuunivarsiitii beekumsa isaanii hojiitti hiikuu kan dandeessisu ta'us ministeerichi dubbataniiru. Itoophiyaatti hanqinni barsiisotaa 10,000 ol akka jiru erga ibsanii Profeesar Biraanuu Naggaa hanqina barsiisota ga'umsa qaban olaanaa biyyattii keessatti mul'ate furuuf ministeerichi sagantaalee adda addaa kan akka tajaajila yuunivarsiitii Itoophiyaa karoorfachuun hojiirra oolchaa jiraachuus ibsaniiru. Dassu dhimma kufaatii qabxii barattoota kutaa 12ffaa ilaalchisee qorannoo dhiyaate irratti marii paarlaamaatti geggeeffameen walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota misooma qabeenyaa namaa bobbaa hojii fi teekinooloojii Dr. Nagarii Leencoo dhimmi barnootaa kan ministeera barnootaaf kennamu qofa miti hunduma ilaallataadha kan isaan jedhanii. Koreen dhaabbii mana marichaa sababoota qabxiin barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa fudhatan gadi bu'uu ilaalchisees ibsa baaseera. Tajaajila kennuun biyyuma warra kaan keessa san jiru waan haaraa miti kuni xiqqoon haaraa fakkaatu reef jalqabuusaa fi otoon eebbifamiin akka tajaajila tola ooltummaa hojjetan kan jedhu sanadha malee bakkuma tol jijjiirame biyyoota guddatan keessas biyya kaan keessas tajaajila kennuun anuma jiru biyya ofii fi kanaaf yuunivarsiitiidha warri barumsaaf fixuuf deeman otoo hin eebbifamiin waggaa tokko hojii tola ooltummaatiin qacaramanii yookaan kaffaltiidhaan hojjetuu qabuun bareedaadha. Biyya kaanitti erga eebbifamanii boodadha. Isaan kun immoo muuxannoo fudhachuunis gaarii natti fakkaata. Naan muuxannoo baratan gochaan agarsiisanii deebi'anii yoo eebbifaman gaarii fakkaata. Seerichi kana jedha. Gama biraatiin torbee kana keessa kan dhagahame gama Ameerikaatiin kan dhufedha. Gama Ameerikaatiin kan bahe tokko oduu gaarii miti biyyoota baasii isaanii fi imaammata haaraa wayitaa duula filannoo gaggeessaa turan pirezidaanti Doonaald Tiraamp yoon aangoo qabadhe deebi'ee kanan godha kan jedhanii waadaa galaa turan hojiirra oolchuu jiru. Achi keessaa tokko kan torbee kana keessa dhagahame taarifadha. Kaffaltii kaffalamuu qabu biyyoonni shaqaxa isaanii gara Ameerikaatti ergan waan guddaa kaffaluu qabu jedhaniiru. Qaraxaa guddaa kaffaluu qabu kan jedhan immoo warra biyyattii jaalatus hin jaalannes michuu biyyattii warra ta'anis warra hin taanes hundumarratti kaaniiru. Jaappaan michuu isaanii turte, Kooriyaan kibbaa michuu isaanii turte, gamtaan Awurooppaa Ingiliz faas dabalatee michuu isaanii ture garuu hunduma isaaniirra kaaniiru. Gamtaan Awurooppaarra dhibbeentaa digdama waan isin gara biyya keenyaatti argitan keessaa dhibbeentaa digdama isin kaffalchiisadhanii mallatteessanii hojiirra oolchaniiru. Eebila tokko kaasee hojiirra oolaa kan warra gurguddaa kana Chaayinaan dhibbeentaa 5 waan isheen gara Ameerikaatti ergattee gurgurattu keessaa dhibbeentaa 54 kaffaltiif jechuudha Ameerikaadhaa fi Jaappaanis akkasuma Kooriyaan kibbaas akkanuma Veetinaam fa'aa jedhameetu gara biyyoota gurguddoo 60 warra taarifa guddaa kaffaluu qaban jedhee gara biyyoota 60 irratti qoqqobbii kana kaa'aniiru Tiraampi. Kanaaf inni guddaan kan 54 gaa kan Chaayinaati isa jidduutti 46 fa'aa kan jiru Veetinaam fa'ii dhibbeentaan Kamboodiyaan 49 fa'ii Taayiwaaniin dhibbeentaa 32dha Afrikaan kibbaa 30 kan kana akka kaffalan taasisaniiru Tiraampi kan isaan Ameerikaatti gurguratan kana keessaa xiqqoon immoo kan yeeyiidha jedhamanii yookaan immoo isheen bu'uu isheen xiqqoon hankaffalamuu qabu jedhanii murteessan dhibbeentaa 10. Biyyoonni akka Ijiptii fa'aa, Itoophiyaa fa'aa, Eertiraan fa'aa, Sudaan kibbaa fa'aa, Sudaan fa'aa, Jibuutiin fa'aa dhibbeentaa 10 kaffaluu qabu waan gara gabaa biyya keenyaatti argatan irraa jedhaniiru. Itoophiyaan tola jetteetti anaaf naa ta'a jettee ibsa kenniteetti gama kanaatiin torbee kana keessa biyya ollaa Itoophiyaa ta'an keessaa kan qobbiin kun irra hin teenye Sumaalee qofadha.
Jibuuti irra kaameera, Keeniyaa irra kaameera, Eertiraa irra kaameera, Sudaanii fi Sudaan kibbaa irra kaameera, Itoophiyaa irra kaameera. Sumaalee dhiisaniiru Doonaald Tiraamp. Itoophiyaa Afrikaa keessaatti kan biyyi guddaan irra kaame Maadagaskaaridha. Dhibbeentaa 47dha. Boostwaanaan 37, Angoolaan 32, Liibiyaan 31 akkasittiin biyyoonni ta'aniiru qoqqobbii kana. Warri kanaan tarkaanfii Doonaald Tiraamp fudhatan kanaafis deebii kennan jiru. Jaappaanonni, Kooriyaan kibbaa, Chaayinaa faana ta'anii mari'atanii qoqqobbii fakkaataa nutis irra keenyerra jedhanii kaa'aniiru. Tarkaanfiin Doonaald Tiraamp kun michootaa fi warra isaan faallaa dhaabbatanillee akka isaan walii galan gochaa jira. Amma Chaayinaan Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaa faana waliin galtu turte. Garuu amma sadii isaanii walitti dhufanii nutis Ameerikaa irratti taarifa kaa'uu qabna, qoqqobbii gatii kaffaltii qaraxaa wal fakkaataa jedhanii isaanis kaa'aniiru. Kanaaf kan Ameerikaan Chaayinaatti gurgurattu, Kooriyaa kibbaatti, Kooriyaa faatti gurgurtu isaanis hin qarachiisu jechuudha. Ameerikaa qofa miti. Amma Meeksikoo fi Kanaadaarras kanaan dura 25 kaa'aniiru. Isaanis immoo wal fakkaataa gaafa fudhatanii jireenyi magaalaa biyyattii keessaa Ameerikaa keessatti garmalee qaala'eera. Namoonni dubbii kaasaniiru. Obaamaa fa'aa gadi baanii dubbataa jiru. Kaamilaa Haaris gadi baanii dubbataa jiru. Torbee kana keessa jireenyi garmalee qaala'eera. Kun immoo tarkaanfii Tiraamp fudhatan irraa dhufee jedhanii keessattuu qonnaan, konkolaataadhaan bobba'aan, shiboo mana ijaaraniin, sibiila, keemikaalota adda addaan kan biyyattii qabee jiru Kanaadaadha. Kanaadaanis tarkaanfii wal fakkaataa irratti gaafa fudhattu gabaan Ameerikaa akkas ta'eera. Amma torbee kana keessa kanadha. Kan Itoophiyaan dhibbeentaa 10 irratti murtaa'e kana mootummaan Itoophiyaan fudha jedheera. Hayyoonni anis akkasuma tarkaanfii irratti fudha jedheera. Hammamtu Ameerikaan fiddee Itoophiyaatti gurgurtii waan ilaalluudha. Itoophiyaanis badaa achitti geessaan jirtu. Agwaa keessaa erga baateetii lola Tigraay keessatti godhameen wal qabatee mirgi dhala namaa sarbameera, yakki waraana raawwatameera jedhanii Joo Baayiden dhedheeressa Agwaa keessaa kan bara Obaamaa seerri ba'ee Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa waan gabaa addunyaatti geessanii gurguratan qaraxa malee gabaa Ameerikaatti tola galchanii gurguratan kan taasisu carraan sun keessaa baafamteetti. Waggaa tokko dheeressaniitu kan Joo Baayiden aangoo gadhiisanii kan isheen ergataa turte huccuu fa'aa jirbii fi bu'aalee jirbiirraa babbahanidha ture. Egaa kanaa booda isumayyuu yoo ergatte qaraxayyuu kaffaltee dhibbeentaa 10 kaffaluu qabdiidha. Itoophiyaanis haala wal fakkaataan irratti fudha Ameerikaa irratti jetteetti. Ameerikaan maal fiddee akkasitti gurgurtuu fi maaltu irratti akka taa'u adeemsa keessa kan laalamu ta'a. Garuu hayyoonni komee dhiyeessaa jiru. Gargaarsa ergamuufii fi gabaa gurraacha irratti doolaara mi'eessuu danda'a kan jiru ka'aa jira geetu. Oduun kan na bira jiru kan itti aanu naannoo Gambeellaatti duulli talaallii koleeraa mooraa baqattoota Sudaan kibbaa dabalatee jiraattota naannoo sanaa kitala tokko ol ta'aniif kennamuu eegaluusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Pirezidaantiin naannichaa Alamituu Umaadii talaallii koleeraa ministeera fayyaa waliin ta'uun kennuu eegalsiisuu isaanii dubbataniiru. Kanumaan qooda fudhattoonni dhimmichi isaanii ilaallatuu fi hawaasni naannichaa guutummaan milkaa'ina talaallii kanaaf tumsa akka taasisan jechuun dhaammataniiru. Pirezidaantiin Gambeellaa kun ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa gama isaaniitiin tooftaaleen bal'aa dhukkuboota daddarboo hin taane ittisuu fi to'achuuf gargaaran sadarkaa biyyaatti tarsiimoo bal'aan qophaa'ee hojiirra oolaa jiraachuus gama isaaniin dubbataniiru. Akka odeeffannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii bitootessa 8,2025 irraa eegalee naannoo Gambeellaatti namoonni 1,320 dhukkuba koleeraan qabamuu kan gabaase yoo ta'u, isaan keessaa 29 du'uu isaaniiti. Gareen doktoroota daangaa maleeyyii ibsa bitootessa 31,2025 baaseen waraannii fi tatamsa'inni dhibee koleeraa lammiilee Sudaan kibbaa baay'inaan gara Itoophiyaa akka godaanan taasisaa jiraachuu gama isaatiin ibseera. Akka gareen doktoroota daangaa maleeyyii jedhetti waldhabdeen loltoota mootummaa Sudaan kibbaa fi hidhattoota bulchiinsa Upper Nile kan Itoophiyaa waliin daangeffamtu irratti ka'ee guutummaan Sudaan kibbaatti babal'achuudhaan naannoo Gaambeellaas garmalee miidhaa akka jirudha kan ibse.
lakkoofsi lammiilee Sudaan kibbaa erga waraanni eegalee bitootessa tokko 2025 jalqabe booda gara Itoophiyaa godaanan qofti 10,000tti dhiyaatu jechuudhaan ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa argame sun kan ibsu. Kabiraan torbee kana keessa kan dhaga'ame akkuma amma jette waa'ee Sudaan laalchisee gamtaan Afrikaa jila tokko ergeera gara Juubaatti. Jilli sunis kan Riek Machar kan ittaanaa pirezidantii Salva Kiir kan ta'an faana wal dhabaniiru deebi'anii lola kanaan dura waggaa dheeraa dhiiga namaa dhangalaasee nama qeerraa buqqisee Sudaan kibbaa keessatti akka deebi'ee ka'uu danda'u tu sodaatamaa jira. Namichi akka manaan baane hidhamaniiru mana keessatti Riek Macharanii. Kanaaf muddama isaan lamaan jidduu fi duumessa lolaa dhiiga dhangalaasuuf deema jedhame sana hambisuudhaaf gamtaan Afrikaa jila tokko gamasitti ergeera. Keeniyaanis kan mataa ishee Raaliyaa Odingaatiin ergiteetti waraanatti galiinaa nagaan hiikamu kan jedhu tokko kana torbee kana keessa ka ta'e akkuma jette ittaanee Sudaan kibbaati. Sudaan kibbaa Sudaanidha. Sudaan keessatti jeneraalonni wal waraanaa bahan ammas waliin dhiifne jeneraal Alburaaniin kan biyyoota baay'een deeggaramu Kaartuum deebisee qabateera. Gara Daarfuuritti bakka jeneraal Daagaaloon qubsuma guddaa qaba jedhamutti waraana isaa guddaa bobbaaseera. Waraana isaa sanammoo ufirraa qolannaa Kaartuumis deebisnee qabannaa jedhanii dhaadhataa jiru. Gareen jeneraal Daagaaloon xiyyaara lolaa kan Alburaanii samiirratti rukutanii buusaniiru. Gareen Daagaaloon torbee makana keessa Kaartuumis kan to'atame torbee gara jalqaba torbee xumuramee darbe keessaati. Gara xumuramaa jiru kana keessaati lolli Sudaan keessaa garmalee cimeera. Alburaaniin bakka baay'ee qabataniiru. Daagaaloon immoo nan si gadhiise sababuma hin dhaadhattiin jedhaniiru. Lolli hamaan reef jalqaba jedhaniiru Daagaaloon. Gaafni Afrikaa waan gaarii keessa hin jirtu. Kabiraan ammas torbee kana keessa kan gaahame gama mootummaa Itoophiyaatiin basaastota Eertiraati warri jedhaman namoota baay'ee qabadheeraa kan jedhudha. Basaastonni Eertiraa biyya kana keessa jiran gara 240 ol qabadhee to'adheeraa kan jedhudha kan torbee kana keessa dhagahame. Kanadha. Oduun xumuraa tokko naaf. Oduun ka xumuraa kan bira jiru gamtaan Awurooppaa deeggarsa yuuroo kitila 200 fi kitila 40 Itoophiyaaf kenneera jedhee torban dabarsine kana keessa. Gamticha wajjin waliigaltee sana kan mallatteesse ministeera maallaqaa Itoophiyaati. Ministeera Finfinneetti ambaasaaddara gamtichaa Soofii Imbesbergii fi ministeera maallaqaa Ahmad Shidee waliigaltee sana mallatteessanitti akka jedhanitti maallaqni amma bifa deeggarsaan kenname sun kan biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa hundaarra walitti qabamedha jedhaniiru. Yuuroon kitilli 200 fi kitila 40 yookaan doolaarri biiliyoona 32.3 kenname sun jaarmiyaalee dimokiraasii cimsuu adeemsa haqaa yeroo ce'umsaa jajjabeessuuf walqixxummaa koorniyaalee akka jiraatu gochuurra darbe nageenya akka bu'uuf hariiroon gaarii hawaasa keessa akka jiraatu gochuuf kan ooludha jedhanii. Egaa qarshiin kun yeroo kennamu wantoota kana bu'uureffateeti waan ta'eef amma itu wanti kun kanuma keessa wanti hojiirra oole tokkotu hin argamu. Yoo qarshiin kun dhume Itoophiyaa wajjin xiqqoo ishee rakkoo keessa galuuf deema. Maaliif qarshiin kennamu dhimma nageenyaa fi walqixxummaa akkasumas wantoota barbaachisoo ijoo ta'aniif waan kennamuuf jechuudha. Kuni waan dippiloomaati jecha dippiloomaatiiti mootummaan biyya kana gaafa barbaade waan barbaade irra oolfata badhaadhuma hin jiru. Kabiraan torbee kana keessa kan dhagahame waa'ee warra biyya kanaaf liqeessan faana waliigalteen tokko kan uumamedha. Itoophiyaan waliigaltee jaarmiyaa maallaqa addunyaa waliin uummatti irraa ka'ee waan gaarii dalagaa jirti. Haaromsa imaammata dinagdee gooroo sanaatiin bu'aa fiddeetti jedhee maallaqni addunyaa waan raggaasisee fi biyyoonni liqeessanii irraa qaban kan doolaara biiliyoona 8 ol irraa qaban akka yeroon kaffaltii isaa dheeratuu fi kan torbee kana keessa walii galaniiru tokko kanadha. Xumura kana bira jiru waa'ee Yuukireenidha. Jalqaba torbee xumuramaa jiru kana irratti kan dhagahame gama Mooskootii fi gama Ameerikaatti
Washington irraa waa'ee Ukraine laallata. Pirezidantiin Raashiyaa Vladimir Puutiniin Ukraine kan bulchaa jiru kan maqaaf pirezidantii jedhamee taa'ee Zeleniskiin seera qabeessa miti. Bara hojii isaa fixateera bara pirezidantummaa isaa. Kanaaf mootummaan seerawaa Ukraine keessa hin jiru. Kanaaf yeroodhaaf biyyittiin dhaabbata mootummoota gamtooman jalaan buluu qabdii hanga filannoon godhamutti kan jedhu yaada dhiyeessanii. Kanarratti hundaa'anii immoo Zeleniskiin deebii kennaniiru. Namichi kun ammas nagaan barbaadaa jiru na argaa jedhanii deebii kennaniiru. Pirezidantiin Ameerikaa Donald Trumpis waan Puutiin itti jiru kun garmalee na aarseera. Osoo kana fixachiisaa jira. Naan isa adaba yoo inni waraana dhaabuudhaaf xiqqaate ji'a tokkoof toleechuu baate guyyaa 30f qoqqobbii isa hafe isa dhumaa jabaataadha kan jedhamu boba'aa biyyattii irratti kaa jedhanii doorsisanii torbee kana keessa. Gaaffii Puutiin dhiyeessan kana Ukraine mootummoota gamtooman jala haa bultu kan jedhu sana barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres oolanii buliin gaafuma sanadha kan isaan waaman fudhatama qabu miti kanatti kaafte jedhanii bishaan itti naqan gaaffichatti. Zeleniskiin dhuguma bara hojii isaanii fixaniiru garuu bara 2002 seeraan dhala Ukraine weeraramteetti Raashiyaadhaan. Biyya weeraramtee ofirraa lolaa jirtu kana keessatti immoo filannoo gochuu hin danda'amu. Biyyittiin erga weeraramteeti labsii yeroo muddamaatiin bulaa jirti. Labsii yeroo muddamaa keessatti immoo seerri hojiirra oolu waraanaan bulti biyyittiin. Kanaaf filannoo gochuu hin danda'amu jedhaniitu dhiyeessu warri falmanii gara seera qabeessummaa gaaffii Puutiitiin mormanii warri dhaabanii. NBCtti waggaa dubbatanii Tirampis kanumadha kana isaa mirkaneessanii lola dhaabii sitti meeraa jedhaniiru. Ergasii Zeleniskiin Mooskoon ni mari'annaa rakkoon hin jiru jetteetu deebii kenniteetti. Daawwattoota hordoftoota keenya qophiin keenya irraa kanuma fakkaata ture. Egaa oduu keenya hedduu keessaa jajjaboodha jennee kan gurra ija uummata biraa ga'uu danda'u jenne kiyaa filanneeti kanarra dhiyeessine anaafatu qabannees dhiyaanne. Kana har'a kanuma egaa daawwattoota keenya toora miidiyaalee hawaasaa keenya TikTokis qabna, Facebookis, YouTubis akkasumas Telegramis qabna. Seenaatii hiriyoota keessaniif hira oduulee keenya isin biraan geenye hedduu immoo achirraa argachuu dandeessu isiniin jenna daawwattoota keenya. Guyyaa guyyaadhaan laayifii kan tamsaasnu kan YouTube irrattis keenyu karaa Facebookii fi karaa sooshaal miidiyaa Telegramis kan tamsaasnu yoo subscribe gootan nu hordoftan hiriyoota keessaniif yoo qooddanne ni jettu yaadasnu kan nagarma jedhame kanaani jennee nagaatti kan siniin jennu kan qophii kanarra dhiyeessine waa'ee lakoo Geetoo Lamaayyee Andersoo Duulaati sagantaa kana waraabee immoo kan editii godhe Haftaa Abarraati. Isin immoo bakkuma jirtanitti maatii keessan faana haala gaarii kana nu turtan yeroo hundumaa hawwii keenyadha. Torbee haala gaariin deebinee wal agarra jennu ammanneera.